na jira jirtu akkamii yeroo dheeraadhaaf addaan bannee turree sababa dalagaatiif sababa jireenya addunyaati. Sababa kanarraa akka yeroo dheeraadhaaf baatii shan baatii jaaf akkas garagara bannee turree har'a deebi'ee dhufee jira. Guyyaa boqonnaa kootiiti. Guyyaa boqonnaa kootii kana har'a yoo dhufu isaanillee mana hin jirani. Mana yaateerti jechuun boleeyyanti. Yoo dhufu manni qulfiin argara waan ta'eef banadhee seenee yoo banadhee seenu meeshaa isaan tottolchaniitiin sisirreessanii mana biraa deema wal keessa oofeetiin kaameraa zoosisee isin garsiisa. Akkanatti wal keessa oofee gamaa gamanaa dachii rabbi guutuu waliin laaqee jira. Isaan sirreessanii biraa deemanii amma immoo as ga'ee jennaan yaadni naa dhufe yaadni firaankichaa ani isaan irratti hojjechuuf deemu. Mana isaaniin duuba dhufee seene isaanuma kana wal ficcisiisuu barbaada. Kanaaf isin viidiyoo kana haga dhumaatti share like subscribe godhaan jajjabeessaa namoonni nu yaaddan namoonni yeroo dheeraadhaaf na barbaadaa turtan namoonni Oromoo qulqulluu taatan viidiyoo kana haga dhumaa share like subscribe gochuun koomentii garaagaraatiin nu jajjabeessaa. Nama kaameraa kiyya karaa kaayadheetiin ofii kiyyaallee karaa goraa akkamiin mana banaa biiftaa akkamiin maal ta'a maalii manni akkamitti akkana ta'ee maaltu mana seenee beeka waliin laallu ta'a adillee jalaa karaa irraa ka'aa isaan balaa walitti buusanii hanga kaameraa kiyya dhoksee jira karaa kaayadhee jira. Isin nu faana bu'aan hordofaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Beellalla bu'aa bibbii banaatti bakkaan karaa ka'ee jira. Isin daawwadhaa. Fajiran gabba gibbiin banamaadha. Qoyan maalin jechuun balbala akkam balbala dombanii deemu odoo cufin deemu maal balbala cufne balbala qolofsiin jenne cufeen Balla kootu mees. Ani bar ati wanda badalle wanda gaarillee wanda nama miidhumsu wanda nama miinillee ima kolfita cadhifteetu maal. Kootu. Maal bala maaltu. Sirri miti bar wanti tokkochuu sirri miti. Auzubillah. Koy balbala cufsiin jenne. Anju beedeme. Maal nere maaltu akkana goy maaltu see kolfi kee nu malee wantu qabu. Kootu asii. Kau angkat jauh. Aduh kalau ni. Kalau ni jiran balbala. Balbala kulfi nak kenapa tu kalau ni jiran? Kalau beti sini tiga ni kulfi. Oh tu sini le. Ani beru apa? Kulfi kelo tu kau. Kiam biru aja. Aduh jadu le. Ni orang jauh. Malin. Ada itu nak rajin sikit apa? Ani orang mumman ke tu nak ada jauh. Balbala kalau betul. Bala isi tu. Naya tadi jual Allah. Madraba. Mali no ki yamale onu nere onu kacho kulfi ke nekam namni kulfi ke nekam to kacho injiru hattu se sajir tamosila akam na fungalle balbal kolale kolle kulfi sini kenen demne ne sabbiha mare balbal ma bana ka tu fe awaj ro nagar tu imbe huara babane ishi baje ga ba koi na rab sakiya baje itni ga ba maal jeetu magaba ishi akkanu jeedin gaba naara ammoo bannaasi qollofne akkamitti balbala qullaa afaan bareedin taa'uuf nakuno meeshaa maalin meeshaan takkattiin bakka tokko hin jiru maalin nonni akkanaa kun ishi maal je'an meeshi maal je'an maal jeetini nonno je'an qollofee deemanii balbala bannaasi maal je'an kiyya mee ishi maal jennaan mee maal jennaan oo meeshaan tokko bareedin ije maal ati oo na hifatte yoo ergaa kiyya hifatte na dhiiftu maalin kun qirri ay darsin jaajira ka isalle ishi maal go mee meeshaan bad laptop jira ka isalle laptop ansir meeshaan baay'ee to ansir ishi akkam go wanta hedduus ka dokumentii isaa ansira akkam qollofte maa kan balbala kanatti qollofeera ejiraayu
Yoo qollofin illee natti maal jedhi bakka Qollofee deemee miti. Ani wallahi mucattiin nan akkasii go'u sin beeku. Ani akkamitti bakka kanaas bakka adeemsi deebisu bakka ofeetti si haa deebisu malee ani akkamitti akkana naan jetta bani achiin immaa honna gara koo wanni akkana kun isaa amma maatii yaa maraate awus billaan sheeqaan gaji maa bakka akkana rakkoo maa mucattii haleelti koo Ani maaliif beekan mana bana dhufee jiru. Abbo callisi gadi wannan tarin bebe. In cufne shi si gafa kwa in cufne maaliif. Ani maaliif beekan sitti cufee ni beeku mana bana dhufee bana waaqa jechuun bana argee jennaan nani gibbii kaalaa banee hoosee manni cufaadha banaadha. Maati arri guyyaa dalagaati miti maaliin akkamitti uffite tirinseen. Jechuun haadha xiqqoo isii boqonnaa qabnaa baajata waggaa sirreessu jira waan ta'eef. Kanaafuu ani mana bana argeetiin seenee mana duraayyuu cuftanii baanee sanniif malamaanii ol gaafadha abbaa wal gaafa ukaasii gaafa usii gaafa ani mucattiin na ibdee kun ammallee na rifachiifteetiin hin jedhe balbala cufteetiin hin cufne iyyuu hin beeku ishee akkam haa ga'uuftaa. Abbaa balbala banaa dhiisee ba'e ufuma ol gaafadhaati akkasitti ufuma ol amansiisa. Koo ati dhageet. Balbala cufee namni balbala bananii. Ati koo'ee maal isiin jiru jetta ati maal godhu daa'imaan balbala cufeetu ofiin jiru. Daa'imman akka bakka harmoo bitiitiin hin jedhan harmoo bitteetiin daa'ima tana hoosisnu malee hin taane daa'imni tun akkana malee hin jajjabaattu. Maalin daa'ima borus daa'ima iftaanis mucattii kaballeesseetiin hin jeesi. Hoo jettu silkillee daa'ima iftaan. Jechuun balbala. Maalin daa'imni eessa jiru daa'ima. Daga balbala. Yoo xiqqaate balballi kun humna gaafataa cufamuuf isiin dandeettii. Innaa humna qabu kiiloon isii meeqa? Isiin dandeetteetu cuftu balbala ofii keetii cufu balballi banaatu fayyadamu. Ani bar mucattii natti gorsuu fidde moo ati akka mucattiin mul'atu tabalaashaa tonna tokko naan dhageettu tonna tokko nuun jettu. Bakka akkasii bira teettuu finnee yoo. Maa akkam taatara isiin? Jechuun yoo kophaa taa'uun si dabbaree kophaa taa'uun zim jedheetu bakka duraanii sanii kophaa taa'uun si tolu ofirraa galtu gara maatii qabdi miti. Oo ajaan akkanuma murmuu maratti mee ilaalaan jaallaan isa taasise. Jaallaan. Kunoo jaallaan itti taasise akka bu'aan na gooti balee jaallaan itti taasise. Ani meeshaa bakka ife. Imaayyuu ilaalaan waliin asina akkasumas ati wannoo godhu. Isiin balbala dhuftee deemti balballi humna isii olii balbala isitti cufuu qaba amma kana rakkoon kasiitii miti rakkoon kan keetii. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenyaa baay'ee rifachiifnee baay'ee girgoonee jirra kanaafuu guyyaadhaa piraankiin kiyya keessaan bilbilaan akkana taanee maal taanee na dhukkubee bishaan narra jigee bishaan narra garagalee daaraan lafeen na cabdee akkana taanee piraankii isaan irratti dalagan akkuma tanaan girgoonee irraa kafaladhee waan akkasiitii isin viidiyoo keenya gadhumaatti la kaamera jira. Harbannaatiin qalladini. Guyyaa seeninni si kaanee yuun diddaa maaltu argamee kiniin uftee kiniin ganama nu batabbata. Wallahi kaamera jira manallee isaan cufaniituma yaa'anii anumatu banee seenee meeshaalee gamaa gamana waliin guureetiin batattanii bakka isaan jiran karaarraa onnaa godhe. Innaan akkasiitii isin agarumaatii share like subscribe godhaa viidiyoo biraallee isinii qabadhee dhufaa yeroo gabaabaa keessatti ittiin dubbadhaame salaam alaikum. Lakka abbummaan jettaniin jedha daawwattoota salaama gaafadha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtan kiyyaalee nagaa horrifuutti nagaa fataa turtan jirtanii kiyyaan nadidee tiniin nadidee ugaa rabbi yaasee wallahi nadidee tiniin jedhee seenyee na hin seenu nan jedhee innaa warroonni nagaa fattan nadideeti. Ani isa fiduu abeessoon ta'e nadideeti. Inni ammoo ganamaa dhufeetini waan akkana dalagee daa'imattii na rukuchiisuuf hin beeku. Akkanumatti bakka waliin hin taane bichaa dalaga kiyyaa duruu hin beektanii mitiiree waan inni dalagu waan gaarii hin dalagu. Kun daa'imattii wal lolchiisee hin jee ni hordoftoota hin nagaa jee maal taatanii maal bakka akkas rukutillee kamsi gaafadhee. Imbootti akkamii miskiina laayee. Nagaa jee qabanaa jee nagaa jee ishee. Akkasii daawwattoota keenya kabajamoo viidiyoo kana gadhumaatti share like subscribe godhaan jajjabeessaa haa guddatanii jechuun anillee isaanuma guddisuudhaaf yeroo takka takka akkanumatti mi'uma isaan naannessan kanaayyuu ayyaa bakka hingaadhaa baga namaan salaam alaikum nagaa jiraadha fayyaa ta'a.